Radebeen lakko saafu duwa dubbadha sabuletti kenya kan kenya kabitu dubbifte farsa di torba lakko saafu duwa dubbisa tan Sudan wal buka farsa jatami shan lakko saafu tan sin dubbisa lamansa ani waaqayyo waan tokkichaan kadha isa argachuu nan barbaada innis bara jireenya koo hundumaa mana waaqayyo keessa jiraachuu ameen innis bara jireenya koo hundumaa mana waaqayyo keessa jiraachuu gaarummaa waaqayyo hojjetu laalu mana qulqullummaa isaa keessattis isa yaadachuu jaatamii shan lakkoofsaafu namnati fo'atu oobdii mana kee keessaa akka inni buufatuuf innati ofitti guttu hagammadu wanta gaarii isa mana kee keessa mana qulqullummaa kee keessaa argamu quufaa ameen ameen randeebiyaa namnati fo'atu oobdii mana kee keessa akka inni buufatuuf innati ofitti guttu hagammadu wanta gaarii isa mana kee keessaa mana qulqullummaa kee keessatti argatuun in quufaa abbaa bara baraas galateeffannaa galanni siif haa ta'u dubbiin kee jiraataadha sagaleen kee gooftaa sagalee ulfinaati sagalee jijjiiru sagalee jabinaati sagalee guddisu sagalee dhaabuudha sagalee fayyisuudha gooftaa bara baraa waaqniif laftin dabra sagaleen kun darbuutti sagalee keessan dabaree waaqarraa nu gadhiisi yaa waaqayyo fidhiilaan dhugumanni jiru inni si biraa maddu karaa hafuura qulqulluu gurra saba kee garaa saba keetti gadaroo saba keetti dubbadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen yeroo mana waaqayyo dhuftan akkamitti dhuftu har'a ergaasaa erga nanaaf qabu dhaga'uun nakaa waan inatti dubbatu dhagee har'a namachuu dhagaa jira gammada sinitti dhaga'ama paashiniidhaan dhuftu mana waaqayyo yeroo dhuftanii yoo sakarratti namane ta'ee dammaqaa maallaan jedha laata waaqayyoon har'a maallatti dubbata laata karaa dubbii isaa jedha kottaa gara mana waaqayyo ergaa sinii qaba ameen ameen jireenyi mana waaqayyoo eebbaa jedha kana jalattan sitti dubbadhaa gaarii waaqayyo saba isaa qabu mana isaa keessa jira mana waaqayyo keessa nu warri kakuu haaraa ilaalchi keenya warra kakuu moofaatti wajjin garaagara kanaaf dubbiin kun yeroo dubbatu faarsaan daawit jechuuti kakuu moofaa keessatti wanta dubbatame as kakuu haaraa keessatti immoo waan hin ilaallatu walitti qabsiifnee ilaallaa jechuudha mana waaqayyoo keessa jira waaqayyoo eebbanni saba isaaf qabu mul'anni inni saba isaaf qabu geggeeffama inni saba isaatti kennu mana isaa keessa jira weeddotaa boqonnaa tokko lakkoofsa 6-7 tuni nu dubbisu dhageenya daagin weeddotaa keessatti dubartii tokko jirti Sulamaatis kan jedhamtu dubartiin kun Sulamaatis jedhamti waan tokko dubbatte waa'ee mana waaqayyoo immoo tika isaa keessa geggeeffama waaqayyoo keessa jiraattu meeshaa dhageenyame meelutu dubbisu weeddotaa tokko 6-7 ani gurraatti waanan ta'eefi aduun waan na gurraachesseefis ija anatti hin baasina obboloonni anatti dheekkamanii iddoo dhaabaa wayinii isaanii na eegsifatan iddoo dhaabaa wayinii kootii garuu ani hin eegganne yaa sagaraan koo jaallatu bushaayee kee eessa tikfattaa waareettis eessa boqochiiftu
ani maaliifan karra bushaayee firoota kee bira asiif achi jooraa jette. Lakkoofsa ja'a. Ani gurraatti waanan ta'eefi aduun waan na gurraachesseefis ija natti hin baasina. Obboloonni koo anatti dheekkamanii iddoo dhaabaa wayinii isaanii na eegsifatan. Iddoo dhaabaa wayinii kootii garuu ani hin eegganne. Ameen. Na ilaalaa moo na ilaalaa jechuudha? Ija natti hin baasinaa dabalee kuni na ilaalaa. Tekstiin kaanu dinu na ilaalaa. Ija natti hin baasinaa dabalee isaan kun immoo exclamation afaan. Kanaaf na ilaalaa moo na ilaalaa? Maaliif aduun maal la godhee? Na gurraachessee kasalanatti uwwisee aduuneetti. Aduu warra mana keessaatti ba'a moo warra alaatti ba'a? Warra alaatti ba'a. Amma tokko waan isheen dubbattu hedduu tana baay'ee wayii. Waldaa Kolombos barannee finneerraa guyyaa roobii yoo carraan isaa argamee waliin itti fufne waliin jiraanne hin baranna ta'e. Nan ilaalinaa aduuwwan gurraachesse keessa duwwaa miti. Eegduu hoolota keetii asiifachuun fiigaa eegduu hoolota keen ta'eetti waa'ee gurraacha'uu ishee immoo dubbatti. Isa booddee lakkoofsa 7 irratti waa gaafatti keessan. Yaa sagaraan koo jallatu bushaayee kee eessa tikfattaa? Waareettis eessa boqochiiftaa? Ani maaliifan karra bushaayee firoota kee bira asiifachi jooraa jedhe? Eessa tikfattaati? Yeroo baay'ee aasaan dubartii kanaatiif Salamoon gidduutti geggeeffamu as gidduutti akka misirroon misirrichaatti akka waldaatiif isa waldaa hoogganu Kiristoositti iskoolaarsin akkasitti kaa'u. Beektonni macaafa qulqulluu jechuudha. Misirrittiif misirricha Kiristoosiif karra isaa waldaasaa gidduu kominikeeshinii jiru kan agarsiisudha. Ati bareeddaa armi kee guddateera kanadaa sanadaa hidhiin kee kana fakkaattaa mudhiin kee baay'ee qalloodhaa hin bareeddaa hin miidhagdaa waan baay'ee as bituu keessatti yeroo laaltan aasaa biyya lafaatti aasaa nu fakkaata. Aasaan isaa garuu hafuuraan kan haguugame dhossaa gurguddaa Waaqayyo waldaa isaatiif qabutu achi keessa jira maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf warri kanonaayiz godhan macaafa qulqulluu warri ala kanaa yookiin warri ortodoksii 81 macaafa qulqulluun isaanii 81 kan waldaa kiristaanaa ivaanjelikal cheerchisis 66 achi keessaa abboonni amantii skoolaarsiin kanonaayiz yeroo godhan macaafa kanaa yeroo walitti qabanii waa'ee nama foonii kan oloon qabu sagan Waaqayyoo bukkeetti kan eda'ame kan dabalame achi keessaa baasanii calalanii kaa'anii dhiisanii jiru. Sagan 15 kaan 66 kun immoo ulfina Waaqayyoo kan mul'isudha. Kanaaf warra kanaas keessa nuu kaan Waaqayyoo sana eebbisu. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Ameen. Kanaaf isheen egamaa itti kan warra eegumsa keessa qabu haa ta'u malee bushaayee kana kee kana eessa oolchataa jedhe. Eessa tikfattaati bushaayee kanaatti kan see ofiiseetti gurraacha'uu ishee kasalaffachuu ishee amma namni ilaaluu jibbisiisutti ga'eera jechuudha. Physical appearance ishee spiritual life ishee jibbisiiseera. Namas jibbisiiseera. Namas waan jibbisiisetti fakkaateera. Kanaaf tikeesseettiin akka jetti eessa tikfattaa eessa oolchattaati? Jireenya warra tikfamaniitu ishee hawwisiise. Warra tikfaman nu taasiseera Waaqayyo. Galgala tikasaa jala, guyyaa tikasaa jala, yeroo hundumaa tikasaa jala warra bobba'an nama hawwisiisu galanni isaaf haa ta'u. Mucaa hiriyaa koo tokko
yuunivarsiitii darbee deemee ankoo qabxiin hin guunne yeroo sanatti. Dhaqee gaafa waggaa lamaffaa maaloo jabeessinaa kadhadhu aduu biyya lafaa qaqqaammachuu jalqabeera. Beektuu aduu biyya lafaa qaqqaammachuu namattoo aduun biyya lafaa namattoo utuma ho'uu maal godhee lafa rakkaa'ee jiru maal lattuu wisee kasala lattuu wisee itti na gurraachessee lafa rakkaa'e. Gurraachessuun kun physical appearance miti. Jireenya ishee golgoleessee Waaqayyoorraa ala ta'u. Jireenya keenya golgoleessee Waaqayyoorraa ala ta'u. Nama keessa aduun biyya lafaa Waaqayyo isaa ifatu. Qabbana mana isaa keessa, qabbana mana Waaqayyoo keessa, under your shepherd. Hallelujah. Faarsaa 23 akkuma biyya kana dhufeen sin barsiiseera guyyaa roobii yaadattu. Waggaa afaan baranaa faarsaa 23 gara margalan isaatti na geessa gara bishaaniittis na bobbaasach tika Waaqayyoo jala warri jiran gaaddisa isaa keessa oolu gaaddisa isaa jala buufatu. Haleluuyaa. Nan gurraacha'e nan kasara uffadhe garuu ta'u malee toorota keessa oolchi taa'e nama hawwisiisu miidhaginni isaanii ishee hawwateera garaa ishee tuqeera. Kanaafi utuu jireenyaan achiin gahin tiksuu jalqabdee tika jalqabdee haa ta'u malee jireenya ishee irratti kuukaan tokko tokko gahee dubbattetti waa'ee ishee asumarratti wanni dhiise gaarii. Mana Waaqayyootti ala garuu gurraacha'uu qaqaaffachuun akka inni jiru kana hubachuun baay'ee gaarii. Ala mana Waaqayyootti alatti kan namarratti ejjetu humna gara biraati. Mana Waaqayyootti alatti kan nama geggeessuudhaaf yeroo hundumaa namatti babaasu waan baay'eedha. Waaqayyo isaa ifatu. Waaqayyo responsible kan inni ta'e garuu yeroo hundumaa warra tika isaa kana keessa jiraniif Waaqayyotti gaafatama qaba. Uumama isaa hin gata jechuu miti. Uumama isaa hin dhiise jechuu miti. Garuu kan keenyatti gaafatama isaa qaba Waaqayyo. Tika isaa jala warra jiran, geggeeffama isaa jala warra jiran. Kanaaf obboloota waa'ee mana Waaqayyoo yaada mana Waaqayyoo keessa deddeebi'u. Mana Waaqayyoo keessa jiraachuu godoona keessa jechuu miti. Mana Waaqayyoo keessa kana ganna kakuu moofaa isinitti dubbadde sila. Isa kana ta'uu danda'a kakuu moofaa keessa mana qulqullummaa. Garuu mana Waaqayyoo keessa jiraachuu tummaachuu. Namichi kun baay'ee fasaayii godha baay'ee mana Waaqayyoo booddee ilaala. Gara mana Waaqayyoo dhanna yeroo jira nan gammadee. Faarsaa 121 nan gammade mana Waaqayyoo dhaqu dhagawwe itti daddaballee dhageenya akka inni mana Waaqayyoo amma kaasu jechuudha. Salamoon maal akkan sii gadu barbaaddaa yeroo Waaqayyootti jedhe maayee macaafa seenaa baraasaa lamsa duraa tokko keessatti akkoos torbaa kaaftanii dubbiftan maal akkan sii godhu feetaa yeroo jedhe maayee ogummaa beekumsaa fi hubannaa naa kennee birrii warqeedhaan guutee namichi kanaaf callu malee isa kaan what do you prioritize maal dursiftu jireenya keessatti ogummaa beekumsi hubannaa naa kennee maal dursifna. Maaliif kana dursiise namicha warqee birriidhaan guutee namni yeroo hundumaa kan inni dursiisu waan laphee isaa qabatee jireenya isaa olaantummaa jireenya isaa qabatee taa'uu dursiisa nama. Maaltu jiran keessa iddoo olaantummaa qabatee waa'ee mana Waaqayyoo waa'ee gochaa hafuura qulqulluu jireenya keenya keessaa iddoonni qabatee jiru iddoo kam ilaala ulaagaan isaa sadarkaan isaa. Isan barbaadaa kana barbaadaa jedhe Waaqayyo itti darbatee biraa deebi'ee miti. Isan an kadhatinis ati birrii warqeen an kadhannee Waaqayyo garaan nama lafanni jiru beeka Waaqayyo yaadni nama lafanni jiru beeka Waaqayyo ati birrii warqeen an kadhanne satin an kadhatinis namni akka kee amma kee ga'u amma hin argamnetti
si durattis si booddeettis birrii warqee sitti dabalee sii kennee Waaqayyo. Yeroo samana Waaqayyoo filattu yeroo geggeeffama Waaqayyoo keessatti baatee galuudhaaf isa filattu inni biraanis sitti dirratu. Duukaa buusa Waaqayyo. Ameen ameen ameen. Kanaaf jireenya keenya keessatti olaantummaa iddoo olaanaa qabatee kan jiru maali? Ask yourself. Maal prioritize godhu? Maal dursiifna jireenya keenya keessatti? Samana Waaqayyoo keessaa moo saalaati? Maali? Namichi kuni macaafa lallabaa erga birrii warqee argatee ogummaas argatee beekumsas argatee hubannaas erga argatee kan ni caafee dubbatu. I agree too. Faars maannoo macaafa fakkeenyaas lallabas. Lallaba kanaa waan tokkoon jalqabee waan tokkoon xumura. Lallaba tokko lama. Lallaba 12:8 inni nageenyu dubbisime. Lallaba tokko lama. Lallabichi wanti hundinuu kan waa'ee hin baafnedha, waa'ee hin baasu. Meera deebiis. Buras qabaatu tokko baay'isa godhata. Lallabichi wanti hundinuu kan waa'ee hin baafnedha, waa'ee hin baasu. Dhuguma waa'ee hin baasu. 12:8. Lallabichi wanti hundinuu waa'ee hin baasu. Dhugumaan waa'ee hin baasu. Waa'ee hin baasu jedhe. Ameen ameen. Boqonnaa tokko inni dhumamoo boqonnaa 12 maaliin jalqabee maaliin xumura jechuudha? Maal jedhe jala? Wanti hundinuu waa'ee hin baasu. Birriin guuteera warqeen guuteera mana isaa mana qulqullummaa warqeedhaan labbate mana mootummaa isaa warqeedhaan labbateedha. Keessumatti mana qulqullummaa alaaf keessa isaa warqeen akka labbate nutti dubbata dubbii Waaqayyoo. Qabeenyaan nama marfametu afaan Amaariffaa ሁሉ ከንቱ ከንቱ የከንቱ ከንቱ ነው ይላል። ደውላችሁት ወይ አፋን ኬኛን ሞ ዋንቱ ድምቱ ማይባስ ይላል። ሁሉ ከንቱ 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 የከንቱ ከንቱ ነው ነቀፉ ዋንቱ ቢጀላፋ ከነዳይ ከንቱ ነው ከስማ አፋን ኬኛን ሞ ማይባስ ዋንቱ ድምቱ ማይባስ ወይ ገሩ jireenya keenya keessatti wanta isaa dubbii Waaqayyoo tuffatu wanta dubbii Waaqayyoo iddoo gadaanaa kennuuf jireenyi namaa hafuurarraa yeroo hir'achuutti qabu isa dubbii Waaqayyoo iddoo gadaanaa kennuuf finnee mataarra keenya dha. Yeroo ayyaanni Waaqayyoo isinii baay'atu yeroo fuula Waaqayyootti kadhannaadhaan jireenya dedikeetti taatanii Waaqayyoon jiraattanii sadubbii Waaqayyoo gadi buusu isinin mana keessanitti jireenya keessan keessatti gadi buuftu. Waaqayyoo humnaaf jabina sana nuuf kennu qaba. Ameen. Tuffataa jiraatu. You despise it. Tuffataa. Tuffataa achi qabdee jiraata jechuudha bara kee. Bara dargaggummaattis nama booji'a Yesuus. Bara gulbisinna golmaasaa ta'anis nama booji'a Yesuus. Bara dullumaas nama booji'a Yesuus. Yeroo harrii godhattu duwwaa yeroo foon qabjechuu jalqabu duwwaa miti Yesuus. Dargaggummaattis miidhagaadha Yesuus. Bara hundumas geggeessutti beeka. Waan gadi bu'ee inni gadi buusu dubbiinsa gadi buusuudhaaf si haa gargaaru Yesuus. Gadi buusu. Hundinuu akkasumaan hundinuu maa hin baasu wanti hundinuu maa hin baasu warqeenis moo birriinis moo qabeenyaanis moo kan maa hin baasu leenca Golgootaa ilma Waaqayyoo Waaqa jiraataa isa wanti hundinuu isaan ta'e isa wanti hundinuu isaan xumuramu isa duwwaatu maa isii baasa. Haleluuyaa. Isaaf iddoo olaantummaa kenni bara kee keessa iddoo olaanaa iddoo olaanaa iddoo olaanaa namicha yaadattu isa sooressaa Lukaas 12 jedhe gadi baay'ee maali ijoollee eessatti hangasha kanne maali qamadiin kun maali garbuun kun kana eessatti hangasha maali
maali gootaraan koo kukuyyaree lamaanaan godhe akkas galagalee akkasan godhagaa yaa lubbuu koo gammadi bara jireenya kee kan sii ga'u hundumaa argattee ta gammadi ofitaasaa gootaraan ammoo dhiigee babal'isee jaalaa gooftaan jedha namicha gowwaananaa jireenyi kee ala sirraa barbaadamattiin jedhee obboloota guyyaa deemu beeku gatii dulloomte deemta miti gatii harrii baafte deemta miti guyyaa waamicha kee beektu waaqayyoof jiraat jireenyi naga tokko duwwaa jiraatama you live only once there is no chances injiru carraa gara biraan ilma waaqayyoof jiraadhu darbi Amen. bara kee hunduma kana si gorsaa kanan si gorsa saba waaqayyo waldaa Atlanta kanan si gorsa eeji hundumaa keessatti jiraadheera Yesuus wajjin waggaa 15 qabee asuma keessan jira mana keessa jaatamarratti lakkoofsiseera himmi haa Yesuus Amen. hin bareeda Yesuus Amen. haleluuyaa Amen. dargaggummaatti dhuugamaan namatti godhu inni ofiisaaf nama jiraachisu Yesuus Kiristoos guddaadha. Amen. Obboloota koo miidhagaadha Yesuus. Bareedaadha jireenya kee bareecha. Mana kee bareecha jireenya kee bareecha Yesuus. Adeemsa kee bareecha mana kee bareecha iddoo ciisicha kee bareecha. Amen. Iddoo ciisicha kee hammannaadha manaa keeti hammannaa abbaa manaa keeti bareecha Yesuus. Sakaanitti garuu guddagata Kiristoos. Sheekaadha timaameen jechuudha daddarsi bareechu moo? Naarri ameen jettani? Amen. Satoonuu keenya maqaan isaa ulfaatu. Amen. Waan hundumaa osakkaa iddoo sana waan ati kaattee hon jiru waan ati darbitee fudhattee hon jiru sakkenne hoo maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Amen. Kanaaf miidhagaadha isaa waan inni keenya hundinuu miidhagaadha. Hannatu badee haalan jedhe hanna gadee hatanii ejjuun gadee hatanii nyaachuun gadee hatanii kararraa ce'anii kararraa goran inni gadee kaakkaadhan kanarraan kana wanti waaqayyo sii kenne hundinuu miidhagaa maqaan waaqayyoo ulfaatu bara dargaggummaa kee haadha manaa kee ishee waaqayyo sii kenne wajjin gammadi armi ishee yeroo hundumaa si haa quubsu jedhe dubbiin waaqayyoo namichumti kun yeroo hundumaa si haa gammachiisu jedhe sirii galee namni takka ture yaala laalutti ka'a gara biraa laalutti ka'a achi laalutti ka'a yeroo hundumaa maddi bishaan kee maasii namarra gadi yaa'iin jedha maasii kee keessa gada yaa'u. Amen. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Amen. Kanaaf bara jireenya keessanii kan akka Yesuus Kiristoos. Amen. Dargaggummaa keessatti kan akka Yesuus. Amen. Gulbisinnaa keessatti kan akka Yesuus. Amen. Dulluma keessatti kan akka Yesuus. Amen. Isaaf jiraachuu. Live for him. Jiraatu isaaf. Inni kan garuu hundinuu salphaadha gadi bu'aadha. Gadi bu'aa. Kanaaf namichi kun hundumtuu akkasumaan kantu hulluu kantu akkasumaan birriif warqee tuullate hiyyeessarraa yoo akka jedhan fokkisu maal argee kee lama namichi kun jedhu mitiire inni garuu waan hundumaa argee jedha waan hundumtu tuullaan akka jedha sagalee waaqayyoo ilki arbaa warqee birriin gaalaan fe'amu gara mana mootummaa isaatti jedha. Itoophiyaadhaa yoo dhufe Itoophiyaa isheerraa miti Yemeniin qabatee naannaa Afrikaa sana hundumaa qabatee Itoophiyaa jedhamee waamamaa ture achi ilki fe'amee dhufeera. Salamooniin ija salaaluudhaaf ogummaa waaqayyo irra kaa'e beekumsa waaqayyo irra kaa'e ilaaluudhaan mootonni hawwu turan jedha. Yeroo dhufan immoo harka duwwaa dhufu miti ija manshaa wajjin fe'anii feesisanii godha. Kana hundumaaf lakkaa'uudhaaf yeroon hin jiru tureedha. Dubbii waaqayyoo nama kanatti wanti nuti akkasumaan kantu ergan akka jireetu immoo hubadhu qaba. Hubadhu Yesuus Kiristoos nu haa quubsu. Amen. Maali namni waan tokkitti argachuu dhowwe ishee qabxii sadiin fixeetan sin gadhiisa. Waan tokkitti argachuun fedhaa inni qarreessaa dubbiftu.
faarsaa 27 lakkoofsa 4 waan tokkicha argachuun barbaade faarsaa 27 4 ani waaqayyo waan tokkichaan kadhadhe inna faana maaliifsi warri baattaa yoo jiraattan እግዚአብሔርን የለሽም አዜ አንዲት ነገር አንድ ነገር ይልክ ገደ ዋንተ ቶኪቲ ከለደር ቶኪቻውት ቶኪቲ ከለደንስ ንጀልከባ መነዋ ቀዮ ኬስ ጅራችሁ አሜን ማልዳ በጀራው ንገሳ መነዋ ቀዮ ኬስ ጅራችሁ ማከረተንስ What do you pray for? What did you fast for? Malif somtan, malif karatan, malif postan, malilala. Waktu kita kerana wakayo ni, barajanya ko, mana wakayo kesejarat. Barakam, barakam. Barajarat cuma mana wakayo kesejarat. Haleluya. Amin. Akan saja dia mada barenjada, bodoh kan amit. Not this building. Jirenya kekin polu waktu tigaru. Jirenya ke wakayo tikenu, mana ke wakayo tikenu, ala ke wakayo tikenu de, isawa jinjira itu bani bau ke tigaru ke itu. Haleluya. Amin. Isan kat namai cukup farsa saja tadi afur. Lakkoofsa afurii kudhan irratti waan jedhu qaba. Ebedaa gadi. Faarsa 84 afuriif kudhan. Warri mana kee keessa jiraatanii yeroo hundumaas jajuu kee faarfatan agammadan. Meera deebiif. Warri mana kee keessa jiraatanii yeroo hundumaas jajuu kee faarfatan agammadan. Dhageessanii eessa jiraatan? Mana kee keessa. Warri mana kee keessa jiraatanii yeroo hundumaa si faarfatan sama godhan agammadan lakkoofsa kudhanoo. Gaarummaaniif amanamummaan waliin argu qajeelummaaf nagaan waliin dhugatu. Saddeet fakkaata. Sorry. Wanta Waaqayyo dubbatu dhaggeeffachuu nan barbaada. Sabni isaa warri isaaf of kennan gara gowwummaatti hin deebi'in malee gooftichi nagaa isaanitti hin dubbatu. Deebi qaba. Dhuguma iyyuu fayyisuun isaa warra isa sodaataniif dhiyoodha. Kanaaf ulfinni biyya keenya keessa hin buufata. Gaarummaan amanamummaa waliin argu qajeelummaaf nagaan waliin dhugatu. Amanamummaan lafa keessaa hin biqila. Qajeelummaan Waaqa keessaa gadi ni ilaala. Dhugumaan Waaqayyo waan gaarii hin kenna. Lafti keenyas midhaan hin baasa. Qajeelummaan fuula gooftichaa dura qajeelummaan fuula gooftichaa dura hin adeema. Faanni isaas isa duukaa hin qajeela. Ameen ameen. 84 nu deebiidhaa bigaa. Warri mana kee keessa jiraatanii yeroo hundumaas jajuu kee faarfatan hagammadan. Ameen. Warri yeroo hundumaa mana kee keessa jiraatanii si jajuudhaan si faarfatan yeroo hundumaa hagammadanii. Sau በዘመኑ ሁሉ ምርጫውን ይኖራል። namni maal jiraata? Filannoo saalaam. Maal jiraata namni yeroo hundumaa? Filannoo keessa jiraattu. Bara namni sin dirqisiisee morma sin qabee waldaa sin fide jira. That's your choice. Namni yeroo hundumaa filannoo isaa jiraatu waan filatu. Kanaaf maal namaa fila namichi kun? Maal namaa fila? Waaqayyos maal namaa fila? Itti yaadu sin. Lakkoofsa afurra sanii dubbate amma kana mi'eeffateeran bara jireenya isaa hundumaa mi'eeffateera. Faarsa 83 keessattis maal jedha? Godoo yakkamootaa cubbamootaa guyyaa meeqa jiraachuu oobdii mana kee keessatti gatamu filadhe. Haleluuyaa. Oobdii mana Waaqayyoo keessa. Egaa karaa lama ideera sila kakuu moofaa ilaasha kakuu moofaa ilaasha kakuu haaraa kakuu moofaa keessatti godoo nalli godoo mana Waaqayyoo jira keessi mana Waaqayyoo jira. Saasaan ani badi garuu kan haasa'u hafuurri qulqulluun kan inni saa'u saa'aaf gara sitti kan nutti mul'isu
mana waaqayyoo keessa jiraata waaqayyoo jedhanii deebi amma guddaa isa nu fagoo waaqayyoo filannoo keenya deemaas garuu ene Phaawulos biyya lafaa jaallatee na dhiiseerannoo narraa sokki Tasaloniqee keessa gadi bu'ee wangeela lallabuudhaaf waaqayyoo waamame ergamaa waaqayyoo wajjin jalqabee gara Deemaas gara Tasaloniqee bu'eera na dhiiseerannoo jedhe maaltu shittaa sakamitu sin fudheessin isin qabatee sin deddeebisaa mana waaqayyoo keessa foolii sakamii humna sakamii jabina sakamiitu jireenya keenya keessa keenya mu'e akka jedhee waaqayyoo Yaaqoobiin seeraa uumamaa 35 tokko kaasaa laala seera uumamaa 34 keessatti naawu seena iddoo jedhamu tokkotu ittoo'ee itti gammadee dhaqee itti buufateedha. Iddoo sanatti ijoolleen isaa lamaan Leewii fi Simoon waan gadhee hojjetan ijoolleen isaa warri lammaffaa dhalatan. Mucaa tokkitti qaba mucaa durbaa tokkitti qaba Yaaqoob. Warri biyya sana keessa jiraatan ilmi mootii hin jaallate intala Yaaqoob. Intala Yaaqoob jaallatee fudhateedha. Obbolaan ishee immoo Simoonii Leewiin hin haarameedha. Dhaaruu duwwaa miti. Waan gadhee waan gurguddaa balleessuuf jiru kanaa sichi. Garuu ilmi mootichaa abbaa isaatti beeti gara Yaaqoob naa dhaqaa intala sana hin jaalladhe nan fuudhaa jedhee erga manatti geessatti booddee. Hin nagaan kan jaarsummaa ergatu seera Oromoo keessa waan akkasii jiru. Jira gaarii jechuun miti buutii erga butanii booddee ganama yandaanko dur jaarsa erganii warri Oromoo dur kan isaan sodaatan immoo yeroo intali na diddi tole naan jettu jedhanii yeroo yaadanii akkas godhu al tokko tokko yeroo diddus akkas godhu amma jedhu kun jala Waaqayyooti kakuudhaan kan Waaqayyooti Yaaqoob jedhu irra biyya sanaa Oromoota Leewiif Simoon intala keenya obboleettii keenya warri Ormootaa fuudhuun hin ta'u fedhe. Maaliin nama Waaqayyoo gosa Waaqayyoo ta'u kakuma waa keessatti? Beektan? Gosa Waaqayyoo kan isaan ta'an kakuma waa keessatti maaliin? Dhaqabaan jettani? Beekjalaame? Dhannakabaadhaan gosa Waaqayyootti dabalama warri Ormoota. Kanaaf dhanna hin qabattu hoo ta'e dhanna hin qabata hoo ta'e isin sanyiin keessan dhanna qabattu taanaan jedhan abbaan hin qabanne jedhan. Dhanna qabannaa ta'uu jedhanii walii galanii jedhan dubbii Waaqayyoo. Jirtu na duukaa. Achi booddee dhanna qabatanii hundinuu madaa'e ciisaadha dubbii Waaqayyoo madaa dhiirri hundinuu madaa'e madaa ciisa siree yaabe ijoolleen Leewii fi Simoon eebbifamii taguu an mukaafatti warri lallabuun isa jira jedhamu lafa isaan nanda qabatanii ciisanitti Simoonii fi Leewiin dhaqanii billaa qaratanii jedha dubbii Waaqayyoo lafa dhiironni isaanii jiran hundumaatti dhaqanii haamanii namni madaan maal wallaasuu si qabachi ka'e madaa dhabu garaan Yaaqoob hin cabee sagalee Waaqayyoo yeroo isinii Waaqayyoon dhaga'uu diddan mukokkula namatti kaa'a Waaqayyo asin jiraatin kakuu kakatee kan ba'e Yaaqoob dur Beeteen iddoo kana Waaqayyo jiraata. Aasaan dhufee jiraadha jedhee dhagaatti zayitii dhangalaasee deeme dur amma garuu biyya Ormootaa tokko argee iddootiin kun gaarii dhahee keessa buufate. Itti himnaan dhaga'uu dide achiin haala kanaan chochoosee Yaaqoobiin achi baasuuf ni Waaqayyo. Erga kun irra ga'ee booddee Waaqayyo Waaqa irraa seera uumamaa 35 tokko Yaaqoob jedhe.
Garabete laki anachittan se gara ke achi jiradu itti jedhe haleluya bete jetu machu bete tak mana waaqayyo bete main undi ke sandu badame mana waaqayyo bana kan tukura bete jetu machu mana waaqayyo bana du pada waaqayyo tu mungkin ni kan man ulfina sa mungkin ni man main kete sa pada male makan sabara bana na ulfat yonni tu itu diban mode achi jiradu ki beteli ni tingere bete mana waaqayyo alan chocho waaqayyo waos sagale sawra dagan akan jal kabatru be furu kullu kainu kename ila karan kekan ila dot siwarbadu kana yeroni nunjo gauda afura sanu erke waaqayyo amen yero sadi dugaru ala sikru kawan ala gadeda aka garana babai waaqayyo waos amen fakkinya gagga itu jira kana mai bunda na badde dubban kana kan mana bira darbas mali fila teriram tukuri illa mafatan darba garumma waaqayyo hejjete ilalu la kosafu garumma waaqayyo hejjete la kosafu ibdami torbafu ani waaqayyo wanto fitakade isarga jumbar bada inni bara jireenya ko hunduma mana waaqo keessa jiraachuu taaneo garumma waaqayyo hejjete ilalu ejerame garumma waaqayyo hejjete ilalu garumma waaqayyo hejjete ilalu nagau dua miti garumma waaqayyo gode maal male ilalu da male hodun nama esanu singau lallam na lamu gari amma to ko dagau galte kana koffaru banna dubbi waaqayyo waaqa jiraata waaqarra dagauda kan sigargar isatti dhiyaachu ganamaaf daga ilalu dabbe garumma waaqayyo hojjetu ilaaluudhaaf mana isaa keessan buufadhe garummaa waaqayyo mana waaqayyo keessa jira yeroo ati isa wajjin deddeebitu duwwaa jira lafa ati isa wajjin deddeebitu duwwaa garummaa waaqayyo si maarsa karaa baatu karaa gadi karaa baatu karaa gadarraa karaa baatu karaa asiitii karaa ati deemtu hunduma garummaa isaatiin marfamaa deemtu garummaa isaa ilaaluun barbaadaa garummaa mana waaqayyo memmeeqa nagaun berbada ini falsaf tapi sedih tukuk sedih lagi itu karena mungkin sudah kadang tidak jabatan waaqayyo guddaadha mandara isaa keessatti tulluu isaa qulqullaa irrattis guddisee kan jajamudha waaqayyo bara baraan mandara isaa jabeessee akka dhaabu akkuma dhageenye akkasumas mandara gooftaa maccaa isa kan waaqayyo keenya irratti argineerra akkuma dhageenye waaqayyo maalidha lakkoofsa qorratti nageenya jalbee jedhe deebiif lakkoofsa waaqayyo guddaadha mandara isaa keessatti tulluu isaa qulqullaa irrattis guddisee kan jajamudha ameen 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 waaqayyo maalidha jedhaaka waaqayyo guddaadha mandara isaa isa olaanaa qulqullaa keessatti galanni isaa baay'eedha abbaan gammachiisa galanni isaa baay'eedha jechuudha jedheeti lakkoofsa deetitti isa guddaa kana lakkoofsa deetirra akkuma dhageenye hin agarree akkuma dhageesse waaqayyo si argisiisu arguu jireenya ofii keessatti maayet kamasmaat bal'aan መስማት መልካም ሆኖ እያለ ማየት ግን ከዛ ይልቃል ሰረቻል ጅሬኛ ከከስቱ ዋቀዮን አርጉ መነከ ከከስቱ ዋቀዮን አርጉ ጆሌ ከከስቱ ዋቀዮን አርጉ ቡልቶ ከከስቱ ዋቀዮን አርጉ ባው ከከስቱ ዋቀዮን የሩን ሲገገሱ አርጉ አርጉ ሲወጅግራ ዋቀይ ሃሌሉያ አሜን አርጊ ቡልቶ ከከስት አርጊ መነከ ከከስት አርጊ ጆሌ ከከስት ተከሳ የገሳ ዋቀዮ አርጊ አሜን አላሰና አጣጥቢያ ጨርሰው ሚፈተን በረጅሬኛ ከሚፈታ አከስለስ ልጅ ደርገኩማ ከሰት ጉልምስና ከሰት ዱሉማ ከሰት አጣጥቢያ ጨርሰው
sitti tola. Sinsinniinsaa yeroo hundumaa achuma jira. Sinii galee yeroo hundumaa sinsinniinsaa achuma jechuudha. Namarran darbu jechuu barbaada. Namarran darbu yeroo hundumaa. Mana abbaa isaa keessaa bulchaa saba yaadattu. Wayyoo ya jireenya mana abbaa koote. Wayyoo jedheedha. Booyyeedhaa wajji walitti camadamee booyyee nyaata booyyee tissa wayyoo ya jireenya mana abbaa koo jedheedha. Ka'ee gara mana abbaa kootti deebi'e. Yaa abbaa koo si yakkeedha maaloo garboota kee keessa akka tokko na godhadhu jedhe. Abbaan isaa garuu kana dhaga'ee yeroo manni murtoo dabarsu abbaatu fiigaa dhufeedha macaan ilmatutti fiigee jedhu mucaan murtoo dabarsee yeroo inni ka'u achi as fiigee simate. Haleluuyaa. Ameen. Jaalalli isaa yeroo hundumaa ho'aadha. Ameen. Sirra lakkaa'u. Yakka sirratti lakkaa'u. Dadhabbii sirratti lakkaa'u. Sitti fiigee si simatu. Ameen. Garuu jireenya mana isaa kan fakkaatu. Waaw. Fresh. Kanaaf kottaa gaarii Waaqayyo hojjetu mana isaa keessatti dhaga'uudhaaf ilaaluudhaaf isatti gammannu. Isa daffaa fi dhumaa maalii mana Waaqayyoo keessa jiraachuun isaa wayyeen isa daffaa fi dhumaa sagaduudhaaf lakkoofsa 4 irra jira dubbisu. Maal jedhaa gaarummaa Waaqayyoo hojjete ilaalu erga booddee mana qulqullummaa isaa keessatti immoo isaaf sagaduudhaaf. Boqonnaa 5 irratti yoo ilaaltan yeroo hundumaa ganama fuula kee dura ni jaajjaa yeroo hundumaa sin kadhadhe. Faarsaa 5 lakkoofsa 3 irratti ganama yeroo hundumaa barii yeroo hundumaa fuula kee dura dhaabadhaa. An balbala kee rukutaa Waaqayyoo. Haleluuyaa. Balbala Waaqayyootti sagaduudhaaf mana Waaqayyootti kadhachuudhaaf yeroo itti gara mana isaatti kaatu. Your life will be connected to him. Isatti hidhata. Isaa wajjin wal argaa. Isaa wajjin haasaa jalqabda. Kanaaf mana Waaqayyoo keessa yeroo jiraattu jireenyi kee dhugaadhaan keessatti deebitoota hin dheebota Waaqayyoo garuu. Hin dheebota connected ta'u. Hin dheebota sagadaa. Hin dheebota kadhannaadhaaf. Achi jalaa kai isin hin jedhu. Waaqayyo sin ameeffachiisu. Ameen. Baay'ee namatti tola kadhannaa. Baay'ee namatti tola kadhannaa. Amma meeffannetti garuu homaa tokko miti. TV mana kanaa guyyaa meeqaa yoomba namaa itti intalli koo yoowwan isaan durarraa isa durii isaa ani yaadadhusa. Niwus ilaaluu dhaggeeffachuun cubbuu dhalaali. Moor garuu be connected to. Inni sirraan fudhatamu. Inni si harkaan facaan. Inni jireenya kee barbaachisu godhisadha. Ganama fuula isaa dura ni jaalle. 5 3 nu dubbisi kadhannaa. 5 3 amma 5 kanumaan kadhannaa. Utaalaa Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Yaa Waaqayyo ganama sagaleen koo si biratti dhaga'ama. Maal goote ganama? Sagaleen koo ganama si biratti dhaga'ama. Ganama ofii koo siif nan qopheessaa. Meena deebii kee. Ganama ofii koo siif nan qopheessaa. Gara kees nan ilaala. Ameen. Ati yaa Waaqayyo isa jal'inni itti tolu mitiyoo. Hamaanis si biran buufatu. Warri of jajanis ija kee dura hin dhaabatan. Warra wanta waa'ee hin baafne hojjetan hundumaas hin jibbita. Ameen. Ganama maalan ofii godhe? Qopheessa. Gurra isaanii garaa isaanii keessatti taa'u waliin deebi'ee. Yaa Waaqayyo ganama sagaleen koo si biratti dhaga'ama. Ganama ofii koo siif qopheessaa gara kees nan ilaala. Ganama ofii koo siif qopheessaa gara kees nan ilaala. Siifan qopheessa ganama. Utuu jiruu keef of qopheessuun nagi jechuudha. Siifan of qopheessa ganama gara kee ilaalaa.
ilaali gara isaa. Daareekti si godha guyyaa na guutu. Ameen ameen. Darsee motorbee waa dubbadheera. Gaafa isaa wajjin tun dabarsiin akka ta'utu tun dabarsiin ba'u guyyaan koo distortii mancaasa. Mancawaan wanti mudannoon wanta inni fudhatamu beekamuun kanaaf ganama isaaf qopheessaa gara biraa miti isaaf qopheessaa gara isaa ilaalaa innis gara keessa ilaala mana Waaqayyoo keessa jiraachuu eebba isaa yaxxaaxamachuu mi'eeffachaa mana isaa keessatti akka dabarsitan humnaaf jabina isaa isiniif kenna. Let's arise. Chungutuda anis dufena gargadera ijji keena ilaalaan gooftaako ebba keengutera manniko ijji keena ilaalaan Yesuus ko ebba keengutera manniko ijji kee mannike ifama mannike gammachuu guutuudha anis dufena gargadera Jikena ilaalaan gooftaako ebba keengutera manniko jikena ilaalaan Yesuus ko ebba keengutera manniko. Haleluya. Bara-baraan mootee jiraatta. Bara-baraan oroon jettee jiraatta. Teessoo kee kabajaa teessoo kee ulfinaana jirta. Hundumtuu to'annaa kee jala jira. Hundumtuu aangoo kee jala jira. Ammarraatti nu hindee nu geggeessitee taasisaa galatu. Har'a kee kana mil'atu guyyaa kana. Saba kee kana mil'atu guyyaa kana. Mana isaa keessatti kan itti haasa'u kana dhandhamatu. Jireenya isaa keessatti dhandhamatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin eebbi kee biraan hafin. Eebbi kee mataa maree mana isaatti isaa eegu. Eebbi kee mataa maree mana isheetti ishee si'aa ishee eegu. Bayyaanni kee ijoollee ishee marseessii isaan eegu. Gooftaa bara-baraa si dhandhamachaa si mi'eeffachaa siin yaa Waaqayyooti ka kee keessa araara kee keessa mana kee keessatti baanee ka gallu ati nu eegi yaa Waaqayyo. Guyyaan keenya siin miidhagee deebi'ee hin fokkisin. Manni keenya siin miidhagee deebi'ee hin fokkisin. Jireenyi keenya siin miidhagee deebi'ee hin fokkisin. Bara keenya hundumaa si wajjin yaa Waaqayyo xumuruu barbaanna. Bara keenya ofii kee wajjin nu xumursiisi. Waaqooti hundumaaf galanni teessoo kee amarsu. Afaa bara keenya irratti mul'adhu. Torban fuula keenya dura jiru harka kee amanamaatti ilaalla. Dhufuutuu yaadanii warra har'a dhufuu hin dandeenye obboloota obboleettota ayyaanni kee geggeessaan keessaanii wajjin haa ta'u. Amaa hundumaatti isaan eegi. Waan nu gootu hundumaaf ulfaadhu. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenya.